Michael Jackson Hinduun mormii tuutoora miidiyaa hawaasaa irratti dhiyeenya kana dhagahamaa jira. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 1990 keessa tooppii muuziqaa olaanaa ta'uun beekamtii guddaa kan argate Michael Joseph Jackson erga du'ee waggaa 14 lakkoofsisee jira. Warri Hinduun ijoo ragaan isaanii maali? Namichi daangaa eegaa ture tokko akka jedhutti Michael Kaalifoorniyaa irraa gara Meeksikoo darbuu isaa argeen jira. Ambulaansiin Michael keessa jiru akka namni hin laalleef dhorkamaa turte akkasuma suuta deemti. Awwaalcharrattis nama filame qofatu awwaale. Kanaafuu isa ta'uu fi ta'uu dhabuu namni hubate hin jiru. Mooraa mana isaa keessatti kaameraan baay'inaan dhabee sa'aatii 24 fi nageenya isaa eega. Guyyaa du'e jaame viidiyoon kun hunduu ni haqame. Viidiyoon reeffa isaa argisiisu maaf haqame jettee warratti dhiyaate gaafattus akkuma maaksaan ja'an sheekninis cal kitaabnis cal. Ragaawwan viidiyoo biraarraa mul'ate akka ibsutti reeffi kan Michael jaamee lafarra dhiibamaa ture harki kan isaa hin fakkaatu. Akkasuma hospitaala keessaa nama asiifachi ari'achaa dhoksaadhaan baasan. Kana malees miseensa warra sheeyitaanaa 666 ijaamuuf farramee waan jiruuf achirraas dhiibbaan itti jabaate. Namoonni biroo akka yaada kananitti immoo Michael gogaa fuula isaa jiruuf keemikaalaa fi dawaalee garaagaraa fayyadamaa waan tureef dhukkubbiin gogaa humna ol dararaa turuunis dhagahamaa ture. Kanaafuu Michael du'ee utuu hin taane diraamaa kana hojjetee ija namaa duraa achi maqee addunyaa biroo keessa jiraachuudhaaf yaaleeti warri ja'utu jira. Michael Jackson addunyaan guutuun kan itti yaadattu waggaa 150 jiraadha jechuudha. Kun jecha uumaadhaan walitti isa buusuu dubbachuu isaati. Abjuu isaa kanas dhugoomsuuf jecha birrii gahaa waan qabuuf doktoroota 12 ol akkasuma warra sochii qaamaa isa shaakalchiisan kan laaboraatoorii nyaata isaa qoratuu fi kan oksijiinii mana hirriiba isaa madaalu kan biraa hafee yoo kaleen isaa tasa miidhamtee warra jijjiiraniif birriin fuulduratti kaffalamee fi farramanii mooraa isaa keessatti fayyaan isaanii eegamee warra jiraatu. Kana jechuun waan rabbiin jibbu yaaduudhaan karee iskortaa mana keessaa qaba. Kanaafuu rabbiin umrii isaa malee du'aan itti jarjare warri ja'us jiru. Maalumaafuu umriin namaa harka rabbii jirti. Umrii isinaa dheeressu jeen isin eebbisee xumura. Horaa bulaa.